Skylight Hotel jedhama wanni kun. Ati silaa maqaa abbaa keetii natti jijjiirachuu qabda ture jechuudha. La ilaha illallah al-aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Shaytichi kuni qariyaa nu bira guddatee osoo hin taane akka ilmaatti ilaala nuti. Inni garuu rabbiif jedheetiniin rabbiif jedhee jibbee aslii biloo godhee jedhan. Obboleessa kiyya. Asliin yoo ati biloo gootellee nama shiroo mootummaatiin ummata ofii ganuu miti. Hoteela Skylight bulii 10 naa qabame. Miliyoona 1,800. Gajjariitiin dalagadhu obboleesso ummanni keetu kana calaa sii godhaa dhiisinurra. Min aynati no Taa'i bakka rabbumaa jedhii taa'i dhiisi bakka. Abboo ishee karoo beeyoo lukooftoriin kennamee gammootiin hin jibbita ati lukooftoriin. Yoo bulte shiroof boottu akka nama yaana seentee boottu boo'icha keessa dartee haatati sadaqaa kaadiree hawwitu ayisa qaxxata manda'e. Minnoo indallaa aynat beet ani kennaa sii kenna ani miskiinni ati argitu kun maanninnateen attaaqam. Gochaani ammoo afaanii nama hedduu asirraa haasaa oolaa ol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 
maa godhata intaloon tun durbummaan qabdu jennaani tawarri keessin fuudhee bakkaatu nammaxxantu jettee ofirraa ariinanii tabiraa sitti fuune ba sirraa jijjiirre ummanni ati keessaa dhalatte jireenya keeti miti niitii kee sirraa jijjiire bar maaliif akkana taata nuti diyyuu duniyaatiin nama sobamu miti kalee waan irra dhufne beeyna abboo ta'itii kiiloo 3 keessa bullee qarroo beesitti haamu abboo gaafa caammaa takkaa beeyna abbootiin ilaala akka nama guyyaa tokko firaasha gaariirra bulteen beeytu maali osoma madabii irra gangalattu taifiin gamanaan tukaanni gamanaan tuyaan si nyaattu finfinneedha itti maali aboo namni maan nuun jira wallahi haasana wallahi haasana maati soboota kennee ayigayaan ummata sangaa ciibsee namaa qalu keessaa dhalatte shiroo bacbaacaa bultee ajooftee tiriin saniif boottaa bara akka waan jaannata seente homa feete soo gubatte homaa buusuun dandeettu ishee qaroo beeka isaayyuu ana hunda caalaa kana gube ka shiroo bulteef boottumoo ka akka waan jaannata seente ummiiti as keessa fidu mana inde boru yoo ati nama arrabsuu dhiiftachi keessa gassi ari sila garoomus jala dhagan warri jawaariin faatti qoosaa ture kaadiree meeqaa asirraa dhabama ta'e kanniin yaadachuu qabda bar where is Dr. Hangasa warri arrabaan asirraa girrisaa jedhee mucuqno godhaa ture where is Taayye warri sirra gurguddaa warri paaworii qabu gurguddaa jedhame warri siyaasa beeku eessa jiran har'a soo girristee girrisaan uummata akkam buustu namni diin rabbii qomaa qabu akkamii akka nama xiqqeessa akkamii girrisaa namaan jetta aboo girrisaan kun sitti fuudhe bar girrisaan umraa si geesse bar girrisaan soodaree torbaan tokko siif haadha manaa kee bashannansiise bar hayaa an qabdu ati kabajaan qabdu ati girrisaan walitti bu'iniin salphatta girrisaan kaayyoo qaba dhugaa deeggara dhugaa jaalata namni naman galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhe bakka ati har'a geette kana haa toltullee haa baddullee sababni girrisaa osoo girrisaan kun waan qabuun sitti hirmaatee sitti fuudhuu baate ragaa ummanni argu wajji sitti maara bara. Makiinaa na hawwaa turtanii mi warri baale makiinaa na hawwaa turtee mi bishaan makiinaa V8 na hawwaa turtee mi dhumate dhiis waan dhumate V8 lagaa kana keessa ka fakkaatu kana godha baalee roobee keessa wallahi wabillahi watallahi kakadhee soofu mariin ittiin bu'a dalloon ittiin bu'a. Jaga siapa? V8 robe bale robe keso mari akitti qabatanin beita. Dongora yo qabatte male akitti mari qabatanin beitu V8 ofta. Mo ilmo nama ajjefte bodalle warra gumanu godhufi. Ana kana bar. Indeet indaminadda. Indeet indaminadda taqalle. Isayu koronchi yo gara washatitti sakkarte qile wajjin tarte ho. Sidabun barbanu nuti jiratte asranu arrabsu wayya. Sidabu yoo gaara washaa kanatti tarte hoo osoo baalen geettee shirshiriin jedhin ilmoo keetirraa maa duuta jaartii tee tadhabaan argatte tanarraa maa duuta ta kadhattee fuute tanarraa maa duuta obboleessa kiyya ummata kee maa salphifta obboleessa kiyya osoo akka anaati piliis ummanni sabni ati keessaa dhalatte saba kabajaa qabu baale jechuu baale lafa quufate lafa gabbinaati lafa qamadii isiitti miti biyyeen isii dawaati jawaara dhaammata warri mana oolee jedhani bar kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya tibbana Sheekh Roobeetu ijoo miidiyaa hawaasummaadhaa ta'e Sheekh Roobee akka ichaatiin jirutti tibbana Finfinnee nageessanii jaa Finfinnee bashannanaaf nageessanii jaa
hoteela tokkichaa halkan tokkotti qarshii 100 fi 80 na bulchaatiin jiranii jaa guyyaa kudhan as keessa turaa jaa bashannanaaf nas jiraa jaa anaa didi malee isaan ji'a takka illee turinaan jedhanii jaa garuu andi deetin guyyuma kudhan kana qofa akkan turunaaf hayyamanii jaa kanattuu miliyoona takkaa fi 800 bitaa jaa akkana jechuuni yoon injaa takka bule immoo miliyoon jaafi maarreedha taa'ee jechuudhaan dubbata. Kanaafuu warri gartee naasaddan warri gartee maarreedha jeeti akka malee dubbataa jira. Dubbiin garasii miti. Dubbiin bakka jirtu namoota akka gartee Sheekhaa Roobee kana ummataaf akka inni gartee ajandaa baasuu fi takkaahu waan gartee silaa ummanni irratti xiyyeeffannoo kannee dubbachuu qabu. Akka sagalee isa dhukkaamsuuf waan kana gochaatiin jiran takkaawu ammoo gosa takka arrabsi takkaawu ganda tokko arrabsee akka inni gartee gandi biraatillee duula banee ajandaan ummata Oromoo kana gidduutti banamuu fi waan kana godhaatiin jira jechuudha namoonni yaada irratti kaasan. Akka gama biraatiin dubbatamaatiin jirutti yeroo ammaan kana Baalee lafa Baalee tana keessafuu bakka qotee bulan akka malee irraa Itoophiyaa tana gargaaraatiin ture lafa tana biyya ama gurguruudhaaf deemaa takkaawu gurguree already kanneetiin jira warra gartee Emireetotaa fi sababa sanii qotee bulaa yeroo ammaan kana hedduu achirraa buqqee shunkurtiilee teenya qamadiilee nuti asirratti oomishataa turreerra harka qullaa nu baasaatiin jiran jechuudhaan iyyataatiin jiran gama biraatiin rakkoo Baalee karaa irraa kana keessa jirtuu fi bakkoota adda adda jirtu akka gartee ukkaamsuuf waan kana godhaatiin jiran malee sababni gartee nama akka Sheekhaa Roobee kana fidanii achitti gartee ajandaa uummataaf vaayizaniif takkittiin hin jirtu ka gartee asii miskinni buqqee miskinni bo'aatiin jiru maallaqa achirraa gartee silaa miskinni sun argachuu qabu Sheekhaa Roobeetiif kannaatiin jiran jechuudhaan namni yaada irratti kaasaatiin jira kabajamtoota jaalatamu dhaggeeffattoota keenya osoo kun kanaan jiruuti gaa dubbiin isaa tun hammaattee deemtee asli dhallee hawaltu ite doktor asliin akka jechaatiin jirutti saboo Sheekhaa Roobee tokko rabbi feecha gartee asli jibbe je'eeti blook na godhe jaa akkam jechuudha dubbiin tun jechuudha yaada kan irratti kannataatiin jiru mee dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisan afeerraa keenya. Akka nama saba guddaarraa dhalatee tokkotti gidee waan argee akka nama jaannata seenatti haa ta'u na qaanyessa isa maanyal akka nama itti ifaajee itti dadhabee tokkotti illee waan akkasii gidee arguun salphadhaan akka doktora Oromoo tokkotti ani gaafa sargii isaa osoo isin obboleewwan isaa hin xaarsin suufa mataa miilatti biteef quba qabdan sobaa miti dhugaadha. Ibin isin iyyuu gargaarsa isin gaafanne tama isin gifte sikkeessitarraa walitti qabee ergeef makillee waan ittiin mana keessa xibsi minaaminaa wal affeeran minaamini ergiteef mubaarak ergeef 60 baafne bada jara keenya 180 shiino yaa waxxaan kaashii ganzabii jechuudha. Sargii Sheekhaa Roobee irratti guyyaa Roobee Baalee itti Roobee Adaamaa itti fakkaatte jechuudha. Silsaa shiino yaa waxxaan ana mubaarakii maki yaa birrii mubaarakiif makillee emergensiin dhaqqabne matarra haga miilatitti full sponsorii ka warri isallee ragaa ka jaartiin isallee ragaa ka ummanni Oromoon guutuun ragaa ka hordoftoonni kiyya kumni namni kumjaa taa'ee nalaalaa ture ija keessa duratti mataa haga miilatti uffata bitee fi sobaa kun milkaataafuu guyyaa anaa mubaarak wallolle sobaa kun sobaa hin beektanii isin fuudhuu fi gayyaa jalqaba wal barannu jechuudha hin beeku waan san dura Sheekhaa Roobee kana hin beeku natti seenee kunoo sargiin kiyya torbaan dhufu waan uffadhee dhaquun dhabee jedhanii meeqa hagana suufa shurraabii kaalsii kophee ija keessa duratti jechuudha. Sargirraa galanii dhoofsisaa moo obboleessa keenya jennee dhoofsisaa 60 dhoofsifne risiitii jira jechuudha. Makiin 60 ergitee fi 60 ergee fi mubaarak 60 ergee fi ka'umsa jechuudha. Sheeytichi kun qariyaa nu bira guddatee osoo hin taane akka ilmaatti ilaala nuti. Inni garuu rabbiif jedhee jibbee aslii biloo godhee jedhan. Obboleessa kiyya asliin yoo ati biloo gootellee nama shiroo mootummaatiin ummata ofii ganuu miti. Ani sitti hima Sheekhaa Roobee abiyyi ati harka dhungattu kana kaadiroota isaa caalaa itti dhiyaadha waa meeqan tokkoffaa an doktora abiyyi doktora naxib maaqutar kaalfan lagee malata lammaffaa abiyyii fi jaartin tiyya kutaa tokko haga 8 waliin baratan ani Sheekhaa Roobee nama tirii irraa nyaata irratti udaanu nama sheeka maqaadhaatu abbaa amantii ofii jira Sheekhaa Roobee arge kijibaami wallahi dhuga namni diin rabbii beeku akhlaaqa tola akhlaaqa qaba akhlaaqni Sheekhaa Roobee anaa waan beeyne wallaala kanan ga'u jechuudha. Ummata guddaa keessaa dhalatte ummata Baalee kayoo bishaan gaafatan aannan nama obaasu ummata akkasiisan keessaa dhalatte wallahi dhugaa rabbiititti tokkoffaa Baaleen keessatti nama akkasii hin agarre Oromoon fakkaatu ijoollee Baaleetii miti mee ijoollee ma Baalee tafuulli jaraa tuqaa fakkaatu tuqaan beeytanii tuqaa lafa keessaan ol bayeetiniin cittii jalaan midhaan nyaatu tokko andi saw dhalataa Baalee ta'ee akka Oromootitti miti akka ijoollee Baaleetitti nama tokko ka Sheekhaa Roobee fakkaatu as fida. Rabbiif jecha biloo kuna godhi rakkoon qabu
بلوك نغوته نغو باته أشتنيم أي بردنيم قالوا ربي جتش بلوك نغونه أنا وانا من كيساناتي هذيله هم بازو هم جالت نمره وثقافة ربي جتش بلوك سيقول لكي شيخ ربي جتش بلوك نغونه كنو خنافي سنجره أتي أمانو لباتو إفيدنسي كبايشو شيخ ما بلوكي كو كنغوتاني Osomajen nu bar sheka biloki kana gotan amma sinutela skylight jirtaniyo bilok kana gotan bar gemi basis ana hojjattanit ustad Muhammad bayani wajji gemin ustad Muhammad bayan harama jedet isin halalchitani kesanat utani basis allesi hojjadde gemi kelle Muhammad bayan fanti harama jennan an halala jere wanki yana kafadi jennan وان بيسيسا أكو مدين قد أنا محمد نور بيس بكم دي بشرة والأمنة بيسيسا أنا بيس ترى تقتي والأمنة تنين فولو نرى ده فتمالا يوم بلوك نقول صبا لكن إنبوكسي كلالي والله أكنا ربي الدنيا أكرانا هم قص فولو سليم نرى ده فتة نوغا نرى ده فتة بيسيسا أنا بيسيسا في جيمينا هلا الجرتي قتي ولي قالوا دينه نكي يا أولنا تكابته يجوا Mana ayatota kana famous if warra business hati ingala gati inni beisi na hojjete fi gemi halala gore sababa ki Muhammad bayanin haditha dalila da'ifa fi kan walitti fidan gati wal basudi de sini gale kana mit so boyettani agano isin garsi sudan da yichu isin garsi sudan da sirki bira ubran kamo asra yo kai mo tiktok in adam keessaashee kanuu qannasaa kaa anuu haganan arganne lakki hagana malee naan baasu kana yoo an soba sirra kaa'e inboksii kiyyaaf keechee gori waan walii barreessine laali na saaxilii jechuu angassi fida kanarratti ka fooloo walirraa kaafan gatii walii galuu dadhabne isin qallabuu dadhabeeti qallaba takka sheekaa roobee itti fuunet namaan qixxeessinet san qofa dhoobsisaa obboleessa keenya jennet kuma jahatama dhoobsifne sambira tari kudha shanii tokkoof soodare ispoonsara sirraan taane abboon an dhuunfatti maa warra hordoftoonni kiyyan beekanii san qofaami dirre dawaa gaaf bashannanaaf dhayxe mucaan Abdushakur jedhamu hiriyyaa kiyyaa miti gastii kiyyara dhufee obboleessi ergee makiinaa manaa V18 irratti harama malee nuti bar V18 diyaaspoora Ameerikaa irraa ajajnee Abdushakur halkan qixxeessi ergee dirree xiyyaara dirre dawaa keessa V18 سباشان نصيب وإذا قوا مختار مكتي أيوة مكتي ده نوران سبارات من إنه تسبونسر سيتاي إربي Abdushakur مش عند ردوا إنه صاحب إنه تي قدرنيا إنه سيقال بتي ها كيسا كي ياسد تباسه متاميلة تست أوسه ست فوده عبد اللطيف إنه تي أتسلامك أبا كتي نتي جيرات شوك أبدا تريجو هوتيلا iskala itkara keessa teette haadhatiyya keessa teessa jettee boottu kana silaa abbaa kiyya Dr. Asli nama saba kanaaf waggaa 27 barate as keessa teessisuu qaba jettee booyuu qabda anaa booyuu qabda malee ummata baalee maqaa balleessuu hin qabdu osoo Asli as keessa kaaya jettee bootte sigalee ummanni guddaan kun hin salphatu jechuu Abdullatiif Asli Dr. Asli Oromiyaati maqaan kee har'arraa kiyya lijeeno maal goare nasal pifte salbaddoati akkana ma shiro argeen beeyne shiro barachitti shiro amma dachitti argite itti boottu kana ummanni ati keessaa dhalatte ummata yoo keessummaan dhufte tumaalessa namaa qalu keessaa dhalatte bar sobaabi bar kun dhugaadha ummata sangaa ciibsee namaa qalu keessaa dhalatte shiro bacbaacaa bultee ajooftee tidhiin saniif bootta bar akkaan jaannata seente isaayyuu ana hunda caalaa kana gube ka shiroo bulteef boottu moo ka akka waan jaannata seente ummiiti yaas keessa fidu mana inde boru yoo ati nama arrabsuu dhiiftachi keessa gassi ari'ani where is Daalacha where is Angaasa where is Tayye warri Jawaariin faatti qoosaa ture kaadiree meeqaa asirraa dhabama ta'e kanniin yaadachuu qabda bar where is Dr. Hangaasa warri arrabaan asirraa girisaa jedhee mucuqno godhaa ture where is Tayye warri sirra gurguddaa warri paaworii qabu gurguddaa jiran warri siyaasa beeku eessa jiran har'a so si xiffii takkaan
sarraatanyaan assanagaajin hoteela sanii si ari'uu dandeettii jechuudha. VAT roobee baalee roobee keessa marii akka itti qabataniin beeyta. Dongoraa yoo qabatte malee akka itti marii qabataniin beeytu VAT oofta. Moo ilmoo namaa ajjeeftee boodallee warra gumaa nu godhuufi. Ana kana bara. Indeet indaminaddaa. Indeet indaminaddaa taaqalle. Isaayyuu koroonchi yoo gaara washaatitti sakkartee qilee wajjin tarte hoo. Sidhabuun barbaadu nuti jiraattee asirraa nu arrabsu wayya. Sidhabu yoo gaara washaa kanatti tarte hoo osoo baaleen geettee shirshiriin jedhin. Ilmoo keetirraa maa duuta. Jaartii tee tadhabaan argatte tanarraa maa duuta. Ta kadhattee fuute tanarraa maa duuta obboleessa kiyya. Ummata kee maa salphifta obboleessa kiyya. Osoo akka anaati. Piliis ummanni sabni ati keessaa dhalatte saba kabajaa qabu. Baale jechuudha. Baale lafa quufate, lafa gabbinaati, lafa qamadii isiitti miti, biyyeen isii dawaati. Jawaara dhaammataa warri mana oolee jedhani bar. Sigalee miti. Biyya dhukkubsataan itti fayyu baale. Biyya maseenni itti dhalu baale sigalee dhaqee achitti jechuu. Dargaan kun buna dhaabee du'aayii godhee fi beerri dargaa jedhanii dargaan kun yoo qaqqabate maseenni illee hin dhala dachii baale irratti. Biyya miskiinni akka nama Ameerikaa deeman kanatti deeme yoo tolchee lafa qote lafaaf jaartii kennanii fi akka Ameerikaan waraqaa namaa kennitu kanatti green cardii yellow cardii namaa kennitu kanatti yoo ati sirritti lafa qotte lafa sii kennanii mana sii kennanii intala sitti fuudhanii abbaa biyyaa taate irra jiraattu baale biyya shiroof boottu miti dhugaa sitti himaan abbaan feetan na jibba abbaan feetan na jaaladha baale እኛ የምናውቀው እንደዚህ ነው ዓለም የምታውቅ እንደዚህ ናት ባለ ሚስ አሜሪካ ነው አሜሪካ አሲንጋራ ግጀላ ከናና አናጂና ከና ይሆናልተ ማክ እንዴ ኦሮሚያ ኬስ ኢትዮጵያ ኬሰቲ ብየዋት አይተ ቀበኒ ሲደርባን ባረገመት ሲደርባን ባለ ማለጅራ ጋራጋሩማ ባለ ሱኡዲ ሜማልኒ ቀበኒ ዋቤ ገምና ሲደርባን ዋቤን አከባራቲ ዶኒን ባቴ ላይ ጡከና የቹ ብየ አከሲ ብየ ኦፍ ደንዴት ብየ ጉዶታ ኬሳ አለተ ዮ ቡልቴ ሽሮፍ ቦት አከና ወያነ ሴንቴ ቦት ቦይቸ ተርቴ ሃደከ ሃተቲ ሰደቃ ካድሬ ሀውቱ አይሰቀጥጥም እንዴ ምን ነው እንደዛ አይነት ቤት አኒ ከናሲ ከና አኒ ምስኪን ያታርግቱን ማንነቴን አታቅም ሰጣለሁ አንድ ቤት ችግር የለም ኮሜንት ማሂተን ቢየን ስናይዱ ኮሜንት ገዲስ ያባዋን በርባዴ አበረሱ ባራ ገዲሳ ኮሜንት ሲገለ ሼካሮ ቤት ያነራ ደደብኝ ቀብደኒ ጋፋ ይስኒን በይነኑቲ ኦልቀምነ ጋፋ ንሮ ተቅሱ በርባዱ ሞይት ይምና የቹ because gafa rakko inni rakkate si wajhi abawar commenti tan kun hushoj gadisa abban barbade matana dabatu sigale shekarobe warri arra isa jalatu gafa nutifinu himbeitan nama media kanarra fide akka fincan gala uf kessa albae shekarobe qofa jechu lama jammara gize namni an itti daddabe itti daddabe kan itti kasare kisaran akka miilana namudatte jireenya kiyya keessatti namudatte beeku namni diin rabbi qomaa qabu akkami akka nama xiqqeessa akkami girrisaa namaan jetta aboo girrisaan kun sitti fuudhe bar girrisaan umraa si geesse bar girrisaan soodare torban tokko siif haadha manaa kee bashannansiise bar hayaa an qabdu ati kabajaan qabdu ati girrisaan walitti bu'in salphatta girrisaan kaayyoo qaba dhugaa deeggara dhugaa jaalata osoo maa akka keessan taate ማንም ገብቶ አገሩ ላይ መንግስት ይሆናል እኮ አን ጉያለማ ወልጀላ አዳነቺን ኦሶ ዋን ጋሪ እሲ ቆፈ ዱበደ ኦሶ ግርሳንቱ ግን ገሉ ደንዳያ ሲገለምቲ ሁንደ ጫላ አቲ ሞቱም መለ ደገር ፌቱ ሞቱም መለ ታይ አካታን ኢትሃሶፍቱ ኩን ኡመታ አቲ ኬሳ ዳላተ ሂመጣኑዳ ዱቢን kiya ijon kana ummata baala sin fakkatu ummata si komando sin fakkatu ummata oromo sin fakkatu sare qofatu yu bakka nyaateef lola jechu sareen tayino boleso minno ante akka nama guyyaa tokko firaasha gaarirra bulteen beeytu maali oso mamadabi irra gangalatu tayfiin gamanan tukandi gamanan tuyaan si nyaatu finfinne dha itawo maali abo namni maan nun jera inde maali akkuma nama takka algaa bareedarraan bulanii maa godhata
intaloon tun durbummaan qabdu jennaani tawarri keessin fuudhe bakkaatu nammaxxantu jettee ofirraa ariinanii tabiraa sitti fuune ba sirraa jijjiirre. Ummanni ati keessaa dhalatte jireenya keeti miti niitii kee sirraa jijjiire bar. Maaliif akkana taata? Maaliif? Ujoolleen maan harargee taati jiruun awwaatu sun warri kaleessa umraa si geesse. Muktaar sun obboleessuma amma murtii guutoo fa'aati. Murtii guutoon badaa ta'uu danda'a, gaarii ta'uu danda'a. Mucaan Abdul Shakuur jedhamu ka halkan obboleessa V8 ammati boottuuf kana osoo atin argin si ergee dirre dawaa keessa si bashannansiise ujoollee dirreeti. Habibi, ani ka osoo waa takka hin qabne, kabrii takka hin qabne biyya baqaa keessa taa'ee mataa miilatti sitti uwwisee sitti fuudhe. Sababa bakka darra geetteef kana sababa akkasii ta'e obboleessa keeti shaffila ujoollee baaleti. Rabbi si haa xiqqeessu maanu xiqqeessita. Lamini honaal. Lafa kenna miskiinnuu dhufe qotate horii nuu eege irraa tujjaare ka dalagaa dide ka qonna wallaale ka qabneetiin darbaa jirra. Wannummaan akka nama biyya hiyyeetti waan nyaatan hin qabne keessaa baatet shiroo torbaan bulteef boottu maa inni dhaqo. Maali? Dachii akkasii keessaa baatee naal diine akka nama beela. Akka gaaflattee minaan argini shiroof nutti bootta. Ushatnoo ushatnoo. Soba warri jettan deema baaleen dhaqa. Sargima nama laafaa wayii dhaqa. Sargima nama laafaa wayii dhaqa. Ani sobaadha jechuudha. Yoo isin gabataa mukatti isin hiitanii hin nyaanne ani sobaadha. Dhuguma shayitichi dhugaa qaba. Beela keessaa dhufe biyya beelatti dhufe sobaadhaan kijibdu afuuftudha. Tiktookii kanarraa bada. Dhaqi dirree ishee kana Huseen. Wallahi dhugaa rabbiiti. Dhugaa sitti hima. Mukatti si hidhan qabuu hin dandeettu. Teettee nyaatuu hin dandeettu. Dhaabattee nyaatta. Dhaabattee namni quruuran akka Sheek Roobee kun masalaalii irra bahee nyaata. Masalaalii koree nyaata yookaan akkanaaf. Dhaqqabeetu nyaatu bar baaletti. Sheek Roobee. Wallahi masalaalii koree yoo nyaate malee daa'imaa fi namni gabaabaan dhaqqabee nyaatu gabataa keessa sobaa kun dhaabbattee nyaatta bar. Biyya akkasii biyya gabbattuu san keessaa dhalate shiroof boonu shee madellam inde shee madellam inde min ማለት ነው ህዝቡን አይመጥንም hawaasa ati keessaa dhalatte hin maxxanu haasofni kee jechoonni kee gochi kee maasii taraa miti makiinaa maasii bitanii miti maaliif hoteela si bulchanii miti hoteela si bulchuun muudii sitti qabachuudha. Warri oliin si deeme sun ummataan si afaan buusu afaan si buusuu miti. Osoo si fayyaduu barbaade mana si kenna. Kennaa yoo si kennan. Si galee miti. Hoteelli birqi miti. Bakka siifuu rabbi haadhiisu haadhateetiin tamanyaa'in obboleessa kiyya duniyaa halaala mana san caalu ka haadha keetii ijaaru rabbi si haa godhu obboleesso. Rabbi sirra haa jijjiiru obboleesso. Gajjariitiin hin dalagadhu obboleesso. Ummanni keetu kana calaa si godhaa dhiisinurra. Min aynati no siddi addag. Hera hin dabbara. Isaayyuu akka inni guddina namaan feene bar. Obboleessa ofii hiisise. Akka itti dhufe hin beeku. Obboleessa ofii hiisise bar goobbatti. Sheekaa eenyu ka'eeru tokko. Sheekaa goobbaanoo sheekaa maalii? Asal sara hukkoo. Nama guddina obboleessa ofii hin barbaanne dhufee gurbaan agayaan laas nu godhaa jiru kutaa quraana juuz afur qofa qara'ee jedhanii hiisise bar. Hiisisee poolisa bira taa'ee viidiyoo irraa waraabee ari'u. Maaliif gaafa jabaate wannoo na godhaafi bar. Naas xoqqora jedhee baala ga'e. Siddi addag. Ani እንደዚህ አይነት ሼክም አሪቼ አላቅም. Ijoolleen baalee shankoora fakkaatti. Maa dhiira baalee abboo tama beerri kan bareeduu marraa ulfi garaboo kana miti dhiirri baalee maa asirratti argaa jirra. Walau kana singil maama abdii muktaarama beeramee qatu jaalatee maraataara kunoo jaartiin qabu singil maama ilmoo qabu. Ijoollee baalee shankoora fakkaatan. Shankoora dhedheeraa kana babbareedaa kana nuti qabee. Ijoollee baalee tajaartiin namallee laalteetiin akka daawwitti keessatti uf laaltee boottuuf beeyna malee waan tuqaa fakkaattu. Sheek Roobee ani awwal marra arge rabbi akirallee isuma na haa godhu. Rabbiin kiyya yoo na jaalate amma booda
fokkata baalen keessa ba sheeka roobetitti akira na go aichalaaqne najjina min al sheeka roobe sheekota babbareeda gizee daawaa himtu gizee nama gorsitu abo akka daawutitti waan isaan keessatti haasayan ka keessa fi gubbaa rabbii bareeche ka akka ustaas ibsaa kana fa'a jira sheekota shababa ka shabaabummaan isaa hin injifan sigale abboota keenya gurguddaa du'aayin isaanii maqbul yoo du'aayin namaa godhan achumatti kun fayyakun taatu ka akka baaba Sheikh Abdussalam kana fa'a beeyne barno warra baale essa si beeyne maalini tun dikeen jedha bar hin salphatu sanu ara namni waan tokko akka garaa ofii waan ta'u bar biyya ofiitiif dhaba abboota ofiitiif dhaba obboloota ofiitiif dhaba hawwata ofiitiif dhaba bar hom argan hunda minnaa kun gaarii miti ene ay machinye maale wanti li jadella minde zimbile shiroke tafattafi nyaadhu giba tamboda thank you da mo rabbi la namni naman galateeffanne rabbiin hin galateeffatu je bakkaati argeette kana haa toltulle haa baddulle sababni girrisa osoo girrisaan kun waan qabuun sitti hirmaate sitti fuudhuu baate ragaa ummanni argu wajji sitti maara bar ene mata milatti anka sitti uffata bitee sitti fuudhe nama kuma jaarratti mubarak kuma jahatama nama kuma afurmo kuma shan kuma jaata irratti erge makiin akkasi dhoobsisaati ergineeko kuma dhibbaa fi 80 ati arra shiroo bultee nyaachuu boottu kana nuti obboleewwan kee biyya baqaa keessa teenne gaafa sargii keetii dhoobsisaati kenninet soodaree 15 tokkoof soodaree ispoonsara sirraa taane bar rabbii jecha feemasa biloo gore habiibi ana bilook na goote bilook na gochuu baatte gaafa rakkatte dhuftee rakkoo si baate malee rakkadhee rakkoo si baate sitti fakkaate nabaafte sitti fakkaate bilook na goote bilook na gochuu baatte maa sobde isaayyuu bilook na goone qilleeta maa kijibu barachise asli rabbiif jecha bilook gore maal narraa hir'ata mana guutuu keessa citaa tokko yoo hir'atan hin dhimbisa ati fooloo yoo narraa kaafatte yoo fooloo na goote maaltu naa dabala maaltu narraa hir'ata ani si himi giftara guddaa halkanii guyyaa leenca xiib goru warra leevilii 35 waggaa tokko bilookii jala jira miskiina waan qaburraa kennuufi miti jechuudha ene beet bamakabaabar bichaa no sau bilooka aragany ala aragany waan baalen keessa hin jirre fidde kadhaa baalen hin kadhatan malee baale naman kadhattu kibra bis rabbi si haa xiqqeessu nu xiqqeessite baale dubartiin kabajji malee dubartiin xiqqeessite aada fi safuu duudhaa ummanni si komandoo hin qabne nama aliifa beekurraa namni dhaachise sheyni tasaadaabin si malee jira si ka gurbaa gaafa kaan gurbaa ganda kennee tokko si jalatti barateetiniin jaannataa fi azaaba anaaf haadha faaxetti jire si sababaa kee bar sheekaa gobbaa sheekaa shaashamanne sheekaa adaabbaa sheekaa ka gindir maxxaan ujoollee dhaloota nurraa doomsite dooma hinde sababaa ati sheekaa roobe jette sheekotii meeqatu as yaa'e taaliifan beene rabbii rasuulii jedha guyyaa wayii viidiyoo walitti hidhame arge kachaal kun ka gobbaa ilaal kachaal kun ka asalla kachaal kun ka shaashamanne ani tira yoo magaalaan arsii guutuun sheeka taate jedha yoo jala galan ka gobbaa ka gindir ka shaffilaa ana moo'ilu irratti wal xeera ka bullaallano reedi aho ene ka chaayinam bihun shiggireellam so nama akhlaaqa nama sheekaa tokko nama sheekaa hin qabdu ati akhlaaqa nama sheekati miti akhlaaqa kaadiree hin qabdu ana sitti hima kun ምንም አታመጣ harka dheerinnallee yoo taate si yoo kaadireen si fidde bakka bu'aa uummata kennallee taate kaantee balaa yeenya ለመንግስት ቅርብ ነን ተፎካከር ከኔ ጋር